uummanni beelaa jira. Kun biyya alaatti godaanaa jira. Kun ammas akkuma isin jettan wanta baay'ee ta'aa jira ammallee Oromoo irratti. Amma immoo kanarratti Oromoon obbachuu danda'a. Ofiif obboomuu danda'a. Uummata baay'eedha. Abbaa lafa bal'aati, abbaa uummata bal'aati, abbaa tulluuti, abbaa malkaati. Nuun jechaa jiru. Abbaa bokkuu awwaalanii keessa baasanii kan rakkisan. Nama daa'imni keenya kunoo mucayyoo nama kaleessa dhufte tun illee kunoo maali lafti bade lafa nu harka balleechan horii qalanii fixan mucaa du'e kiyyasa wajjini kottee isaaniitiin deemanii Keenyaa dhaqanii Keenyaadha Raashiyaa dhaqanii Raashiyaadha Keenyaa Ameerikaanitti waggaa darban addaan babbadanii gara garatti kunoo mucaan asii kan bahee deeme kuni maqaa miqinaa ta'a mucaan sun achitti baddalameef daa'imni isaa achitti haftee isaanin fudhadhadhee deemee miti. Oromoon keenya achi qixxaa'uun rakkoo miti shigirii miti. Biyya gatanii asii qixxaa'uun Ameerikaanitti qixxaa'uun rakkoo miti. Beelofnaan leegonnaan daara dhabaniiti miti. Kanaaf Oromoodhaaf homti tokko inni jijjiirame hin jiru. Oromoon gaa'oo dandeechanii xaafattan gaa. Malee hamma ammaatti hin jiru. Yoo gara fuulduraatti jabaanne malee hamma ammaatti homaa jijjiiramni hin jiru. Gara gaafa waaqni isinirraa kaase. Hin kaasa gaa waaqni gaa isin waaqatti kadhadhaa. Maal gaanaa caaluu kadhatee dadhabee yaa ilma koo. Mee inni biraayi duratti Oromoon lafumaa ka'ee wal lolaa jedhan. Wallootti kana gumaan dur kaa'in dur fagoo. Inni faa akka aadaa Oromootti hiikkoon arganne wanni hin taane. Mee maaltu tureedhaan bara sana maaltu maal ta'a? Maal tan beekan gaafa hin dhalanne. Maal tan beekan. Akkamitti wal lolu maali wal lolu waliin? Egaa isinitti mane. Goraadedha wal qalu kan ilma koo nagumaan jedhan. Akaakileen keenya kunoo anaan oggaani amma kunoo mica'oo xiqqoo simbira teessuu tana gahu. Ijoollee tooriin keenya ganaa sin rakkisaa jedhaanan dhagaa jala rafa. Wal qalla nagumaan eeboodhaan walitti baanee wal qalla. Goraadedhaan wal qolla. Eega kanatti dibanneedha. Isa gaa'uudoodaa dhiigni sun hin bahin maarree. Otoo gumaa walirraan kutiin. Otoo gumaa waliin baaseen obbo baqatanii bakka baqatan taa'anii ta'uu taa'anu mangistiin itti dhufee gaa amma gaa kiristannaas kaa'aa jedhee kiristannaa kaasee xoomaa jedhee kanatti galche gaa Oromoo keenya. Haala Sillaaseen itti seenee. Warri aadaa isaanii beeku amma maatti dhume qixxaa'e maatti isaa. Maaliif soomaa isin hin jedhan? Galii laftu nafseen kechan himarra waa'ee dheeka suumiitti ajajee kiristannaa kaasisee xoomaa jedhe kaa Haile Sillaasee. Oromoo keenya kun xoomee kun dhokatee xoomaa kun hin dhiisaa. Yeroo san silaa Oromoon abbaa loonitti loon horsiisaa haana dhugaa. Keenya akka godhani. Horiin dhalee sirga dhugu dhadhaa mataa dibatu dhiisati akkanumatti xoomaa dheenga. Gadaa dhiisaa gadaa keessan sirbuu dhiisaa ateetee facaafachuu dhiisaa. Gadaallee hin godhatu. Gadaan hin dhowwine? Hin dhowwine. Hin godhatu ammaa kun hin godhatu miti. Dhokatanii moo isaanuma eeyyan? Lak. Namicha dhowwe malee kun hin dhowwarre. Namichi hin dhowwe kabaras. Inni kamtu Haile Sillaaseen? Dargiin? Garbichichi dhowwe ka. Hin dhowween kun nukatee laga halkan dhaqee bishaan waraabbatee hooda ofii godhatee koo isaa hidhatee mannoo qorii isaa dhaabbatee hooda deeffata kun nama dhiisa. Erga inni deemee ammatti deebi'anii hin godhatu hunduu kun. Amma? Amma hin godhatu. Fuullee hin godhatu ammaa kun warri fuullee barreen gaddaatu qabatan himaa. Barreen gaddaatu daggasee fuullee sirbee nyaata himaa. Tole amma amantiin adda addaa Oromoo keessa galeera. Kan akka Pheenxee, kan akka Musliimaa, kan akka Ortodoksii kun
Inni kuni aadaa Oromoo fi amantii Oromoo duratti sana hin miine. Moo miidhaa jira moo miine? Maan tan beekan. Isa kana kan beeku kun. Warri qeenxee sun foollee san isin godhatu. Hin godhatan warri qeenxee. Isa sin dhaqa midhaan isaatu sin nyaata. Isaan wanna ayyaana kanas warra bataskaana sin dhaqan. Ayyaana Oromootu sin dhaqan jedhan gaanii. Silaa ofii hin dhaqne ani hin beeku garuu fakkeenyatti akkanuma isaanuma kadhatu. Warruma qeenxee sanis taabota jalatti marsanii ijaarratanii miti. Achumatti awwaallatu achumatti boo'anii namni isaanii odee achi awwaalanii dhadhaa dibatanii galuudhaan fakkeenya akka dhadhaa dibatan kana Oromuma keenya isaan fakkaata. Akka ammoo xoomii kanas gatan Oromuma keenya isaan fakkaata. Egaa xoomii dhiisanis? Ayyaanan kadhatin haadhangaa ta'eetiin barbaadina. Caacuu gataa kallacha gataa haadhangaa warri qeenxeessan. Achitti rakkina fidan? Achitti rakkoo ta'e. Akkasitti. Durre Oromoon caacuu dubartiin ateetee ishee facaafattee looniin horaa fi boolantichaa yoo kennan akkasumallee gochi kun hunduu yoo godhame dur Oromoon abbaa loonitti. Amma garuu osoo kan deemtanii agartan ta'e loon hin jiran. Amma namni tokkichi loon lama loon sadii yoo qabaate. Amma kun maaliif ta'e isinitti fakkaatame? Akka duritti Oromoon maaliif abbaa loonii hin taane maaliif loon baay'achuu didan? Mee kana? Loon baay'achuun akkasi ta'e kaloodhoowwan hin jiru. Hin dheetu. An dheede sun yoo dhalan sirga dhuganii akkasumatti horiin dhume egaa kun hongeetti buuse. Akkuma isaan godhan sanitti. Dubartiin garuu dhadhaa dura akkanatti muddattee gooti. Amma sirga buqqee keessa qorqorroo keessa gootee 130tti gurgurtee miti. Ateetee kadhaa namnaan loonis manni. Ateetee maaltu maqaadha? Ateeteen maqaan dhaani. Maaliif immoo waaqni egaa deeme. Ateeteenis badde, qaalichis badde, nabis badde, boorantichis badde. Horiinis dhume. Gadadoon dhufe kuno. Amma odoo aadaan Oromoo san waaqni deebisee dubartiin an jirtu. Misilaa dhumne an jirtu callee ofii godhatte. Calleen hin jiru biyyi. Mee amma aadaan sun aadaan akkasii deebi'uudhaaf maal gochuu qabu? Mee amma warri hin jiran yookaan dubartoonni yookiin immoo warri. Maaltu deebisa gaa? Aadaan Oromoo kun deebi'ee waan giddiidhaan deebisan malee wanni deebisan jiru. Kunoo amma deebisaarra jirra nuun illee isumatti tattaafachaa jirra. Kunoo dhibamee to'ii faranjiin garaa kana bara gurbaa hangafiitti du'e adagaan irra bu'ee garaana baqaqsanii dhibamee garaan kunoo sombi keessatti gubateedhanii fuudhanii hakiimii kanaan dhufanii baqaqsanii dhibamee callee kiyyas diddiqqoo kunoo nama na goose. Manumatti gatanii ana fidanii ana godhanii amma kun baduun dittu. Ani bichaa callee hin ganne. Callee qabdu? Qaba. Akkamiin calleen hiika akkamiiti? Maaliif godhatama calleen? Ateetiidhaaf qaba. Nan facaafadha gaafa masqalaatis gaafa qilduwaanni sirtis. Ani beeka mataa kiyyaan nan godhadhaan ormaan beeku bichaa. Ishiin amma kun ana reeffa fuudhanii algaarra godhanii na fidanii. Ishiin badde jiraatten beeku. Ormaan namoo callee namoo ateete jedhee godhatuun nageenya bichaa ofi. Anaatu mataa kiyyaan anis gate kan kunoo gate kecha bahe marre. Maanni calleen kun eessarraa dhufe akkamittiin argattan? Egaa ammas gabaa jiraa miti calleen kun. Gabumaa bitatanii biddiqoo tanaa ateetee haroo. Ana teetee guyyee, ana teetee guddoo, qoraaxinyaa, biddiqqoo, xinnoo takka tana sitti bu'u. Kana godhatanii midhaan nyaata afur qamadii, beeqalaa, hacciree, shumburaa kana summoo affeellatanii garbuu qixxee ororatanii affeellatanii facaafatu. Warri kennu ga'a. Yeroo kana Waaqayyo namaa dhagaa? Inna gaakaa'e
nagaa durgaruu akkasitti godhatu warri kennu akkasitti godha. Nusama akkuma doktorii sanitti doktora maali warra qeenxee san taane kunu anan gatuun keessan isaanuma wajjin wal qixxaachuudha. Callee koo gatuun koo isaanuma wajjin wal qixxaadhe jechuu keessanii. Lakkanii maaloo dhibamee san manumatti dhiisanii saaxinii keessa ta'a biddiqqoon qoraatiin nyaan calleen saaxiniin guddaa saatii isa guutee ta'a ana fuudhanii reeffanna dhufanii ishiin achumatti haftee amma maaltu tuqaree kunu. Innaa ateetee xiqqoo ateetee guddoo akkas jettan ateeteen gosa qabdi moo baay'ina isaaniiti? Kagabuu akkamatti dur gabbaranitti daraalanii gabbaru qaba. Nabiin jira immoo abbaan kormaa abbaan daadhii godhan. Tole. Guddaa galatoomaa isin galateeffannaa nu jiraadha. Gaaf biraas ofnee isin waa tokko tokko isin gaafanna. Nu eebbisaa gaa. Isinii? Amma bilbila bara jeelaa isinaa baasi. Amiin. Olu isinaa oo. Amiin. Ayyaan Oromoo. Amiin. Waaqni markaa waas waaqni kadhachaa waaqni caachuu wayifuu deemtu wayifuu xaartuu waaqni odaa nabe waaqni qarruu hawaas olu isinaa oo isinii haa guutu. Amiin. Amiin. Isinii haa guutu. Amiin. Waan xaartaniif kana xaarii keessan misgaanaa godhee olu isinaa oo. Amiin. Ayyaan Oromoo. Kanaachi maarree. Galatooma jiraadha isinillee umurii nu dheeradha waan hundaa ta'a argaa jaara sin jaalanna. Galatooma isinis. Tole.